Waatin nagaa jenne, waatin nagaa jenne, warri nagaa jenne, biyyi nagaa jenne. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya baga jala bultii ayyaana irreechaa hora Finfinnee nagaadhaan geessan isiniin jenna. Egaa kunoo dirree masqalaatti argamne miirri uummataa fi jala bultiin irreechaa akkam isa jedhu isin daawwachiisnaan waliin turaa miidiyaa Soofmar daawwadha. Tole baga jala bultii ayyaana irreechaa hora Finfinnee nagaadhaan geesse. Amee walumaan baga irreechaa bara 2018 hora Finfinnee nagaa walumaan geenye. Egaa daa'imman xixiqqoo qabatteedha galgala kanatti akkas jirtu maal fakkaata miirri isaa? Ayyaanni bara 2018 bara addaadha baay'ee adda kan ta'edha. Wal ka'umsa irreessa bara 2018 kan kabaju yoo ta'u ira haaromsa Abbaay murree gara galaanatti kan deemnu waan ta'eef adda nutti ta'eera irreechi kun irreecha addaadha irreecha bara 2018. Hayya ayyaana milkii isiniif haa ta'u irreecha milkii. Ayyaana gaarii. Arga agarsiisir bee magamirraan barii qeerroo waan arge chee magamirraan barii eegonni waan arge sirbe darasiisee magamirraan barii eegonni waan arge chee magamirraan barii eegonni waan arge amaan tokko godhu magamirraan barii eegonni waan arge chee magamirraan barii eegonni waan arge ogaa sirbi tola magamirraan barii qeerroo waan arge chee magamirraan barii eegonni waan arge warga biyya keenya magamirraan barii qeerroo waan arge chee Amin baga roman. Godina Shawaa Kaabaa bulchiinsa magaalaa Garbuu Irreechi baranaa baay'ee bareeda baay'ee namatti tola baay'ee faayamee babbareede nus haala kanaan babbareedee haala kanaan taphachaa jirra. Irreecha bara 2018 nagaan geessan. Amin baga wajjimaan noonee. Eessarraa dhuftanii maqaan kan keessa waliin nu barsiisne? Maqaan koo Guutamaa Tufaan jedhama kanan dhufe godina Arsii Aanaa Balee Gasgaarii irraayi. Achii dhufne biyyeen irreecha hora Finfinnee kabajuu dhufne jala bultii irreecha hora Finfinnee irra jirra. Uummanni Oromoo akkatti ol ga'ee bareedee akkatti bakka tokkotti walitti qabamee arguurra wanti nama gammachiisu hin jiru. Kanuma jenna. Sirriidha. Maaltu adda isa godha ayyaanni baranaa ayyaanni irreechi baranaa maaltu adda godhame wanti adda isinitti ta'e kanaan dura dhuftanii beektu ka hora Finfinnee isas nutti himi. Kanaan dura bara 2015 waggaa lamaan baranaatti dhufeen ture. Yaa isaarra baranaa wanti adda godhu haala bareedaan iddoon reeffannaa bareedee haala gaariidhaan ta'e magaalaan Finfinnee akkatti miidhagdee arguusa kana bakka waan adda isa godhu iddoon reeffannaa duraanii fi ammaa sirriitti bakka bareedee mul'atee argina gammannee jirra. Tole tole haa ta'u ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jenna. Ameen isiniif ayyaana gaarii. Baga jala bultii ayyaana irreechaaf nagaan geessan. Yeenullee baga ayyaana irreechaa bara 2018 nu ga'e jenna. Guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee irratti argamne guyyaa boruu malkaa Finfinnee irratti yookaan irreeffachuu fi gammachuu yookaan malkaa keenyaatiif aadaa keenya kaleessa kan yeroo dheeraa badee ture suni yeroo ammaa irraa haga hoggaa
Aga deebi'a goggaa torbaa kana lakkoofsisee jira. Isinis asitti nutti dhuftanii nu isinillee arguun baga ittiin isin ga'e isiniin jedha. Ishi galatu. Saba garaa bal'atu saba garaa galaanaa Oromoo lammii kiyyaa kottu irreecha banaa. Kororo looni mirgi keetuma Oromooni ana goriyo kororo looni mirgi keetuma Oromo boni ate kororo looni mirgi keetuma Baga isininge. Isinillee baga ga'e. Maal fakkaata jala bultiin ayyaana irreecha bara 2018 maal fakkaata? Ayyaanni guyyaa addaa kuni 2018 bareeda jalbultii kana dhumne akka aanaa keenyaatti aanaan keenya qoree godinni keenya Arsii Lixaati bareeda jila keenya qopheeffanne haala gaarii mijeeffanne qophii mishaan dhumne Baga jala bultii ayyaana irreecha bara 2018 nagaan isin gahe. Bakka walumaanuu geenne. Eessarraa dhuftame? Magaalaa Baatu. Magaalaa Baatu. Ayyaana irreecha bara 2018 kan hanga har'aa irraa maaltu adda isa taasisa? Hanga har'aa irraa wanti adda isa taasise duraan akkana Oromoon gammadee dhiichisee hin galu. Amma garuu baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee gammanne baay'ee nutti toleera. Oromoon turuu faayaan babbareedani ijoolleen abbaa gadaa wal keessa arreedani guyyaa dardaraa dubree jalalaan walii sirbu guyyaa garaa namaatee wal biraa sokkuu jibbu. Gadaatu garoomina garooma jabeeffanna irreechi irree keenya waaqa galatoonfanna handhuura abbaa kiyyaa qomoon kolubbuu kiyyaa arrallee na boojii sirbaa dhalachuu. Egaa dirree masqalaatti argamuudhaan jala bultii irreecha hora Finfinnee isinitti agarsiisuuf yaallee jirra. Akkam ture meera deemte? Baay'ee bareedaa ture. Keessatti deemnee namoota tokko tokkos dubbisnee ture. Isaanis akka bareedaa ta'e nutti himanii jiru. Egaa nuti amma muraasa isinitti agarsiisuuf yaallee jirra. Ayyaanni kun ayyaana milkii akka isiniif ta'u isiniif hawwina ayyaana gaarii.